أستاذ ناصر أبو حمزة أبانسا كوني في ماتنسا هذا أبانسا خدقوقة ميك أبصر ورمور رتلومي والله وبالله الكريم كتكا هدا في أجيتان الران أبتين ديمي بديسا غافت ديمي دري داوا غافت قبصر ورمور تنرت إسلامني كوني في ججوم بيكو بيتا أخلاقك أبابونا دامي هجين ساتوني دبتا إسلامني برافاني دبتو هجين ساتين دبتا كان دقوقة مني ciccitee maatii Oromoo irratti daarawe Ustaad Naasir jechuun maalummaa isaa yoo barbaaddu ta'e. Hogguta akka Najaatitti duulan, hogguta akka seenaa Jimjimootti duulan, hogguta akka Jawaaritti duulan, hogguta akka Maarriyyootti duulan. Calliseetumaan isan laala. Kalee isaas akkanumaa beekadhu. Arra ilmaan isaanii bakka buufatan warroottan kalee isaa abbootii teenya duguuge. Isaan arra barcuma babbareedaa irra ta'anii waaqoo kiyya qabrii keessa naa ciisa. Nyaatanii jechuu kiyya osoo dhiiga ilmaan Oromoo kana bilisummaa ilmaan Oromoo kanaa fi cubbuudhaan nu ilmaan Oromootillee warra wajjin dhalateellee itti nu duulchisanii jaarraafaas itti nu duulchisanii dhiiga osoo tufanii abbootiin teenya irra garaa qabrii jirti isaan ta'aniiti farshoo isaanii unatanii ilmaan isaanii bakka buufatanii arraan tana ilmaan isaaniitis har'a gartee qabsaa'ota nu ilmaan waaqoo guutuu ka biqile ilmaan abbaa jifaar ka biqile kana ilmaan warqituu ka biqile kana ilmaan jarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu ka biqile ilmaan hundee bareedaa ka biqile kana arraas teessee dhiiga xuuxxii beekadha. Qabsoodha jetti qabsootti gartee tumsa nu baafatti yeroo qabsootti tumsa nu baafatte qabsoota nagartee nuutu lolaa nuutu wareegama beekaati nama tokkoo fi lama if keessaa wareedii bar siyaasaan bareeffachuuf nama tokkoo fi lama gartee siyaasaan bareeffachuuf kayfii wareedeeti nummoo miliyeenaan wareedii beekadhu dubbiin isin galu. Nama lama beekaa siyaasaan bareeffachuuf nutis gartee tokkummaadhaan duune jechuudhaaf nummoo miliyeenaan lafarraa xaragan waliigalla beekaatti gartee keenyaa wajjiin lamaa fi sadii hiiteeti keenya 50 hiitee kafii lama hiiti siyaasaan bareeffata tooftaan ittiin lafarraa nu balleeysaniin isa kana akka yaada goobanaa ilmaan goobanaa daacee fi ilmaan leencoo lataatti lafa arsii tanaa fi harargee tanarraa nu kaafatanii babal'ifatanii ilmaan isaanii irra babal'ifatanii nu ilmaan islaamaa kaasanii jiraachuudha yaanni isaanii gabaabdutti isiniin himu. Rabbiin dhugarraa harrabaneeti. Way nabii rabbiitii jecha aalamni kun yoo na jibbe aalamni kun yoo na jibbe islaama kana dhugaa tahuu kana jecha yoo na jibbe wallahi abbaan kiyya nabiyyallaa Ibrahim khaliilullah rabbiin shariikan qabne kan saahiba kiyya jeenu ibiddatti darbame. Na dhageessaa nabi Zakariyyaan kana magaazaan bakka lamatti qoodamee murame. Nabi Ayyuubuu qaama guutuudhaan shayxaanni tortorsee raammoon gartee torsorsite nabiyyi rabbii kabajamaa ajaa'ee janiif irraa darbanii dikee keessa darbame. Yaa dhageessaa fokkota akka kiyyaa kana dhiisi jechuu kiyya. Akka kiyyaa kana ka gartee arrabsisiise. Hiji hawalaleessituus walliftuus isaan godhate. Kan jaala isaan godhate. Dhaggeeffadhu nabii rabbiitiin si himaa waan jaaniin. نبي ربي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق بشيرا ونذير رسولك إني ولا لا وردا محمدو كإني نور أونة تينياتي حياة جرو تينياتي الدنيا تندير ربي تيم بردي سلا بركة أركنا ترى أكس ترى نوت أرسين كنا ترى لا عقوبات تميرا اتمر قاتروبا لا على تروبا ربيني هرجين كنا ترى أبوتي ساني تكنا ندوجة أبارت نهم بس منافق أمة نقولتني إيمان نكيسا أقراني دم نقول أنجتشو كينيا توفتان dhugaan jirtu isii tanaa liqimsi hanga tun hin dhugoominitti qabsoon dhugoomtu takkalleen hin jirtu waa'ee warra hidhamee taati yoo qabsoodhaan baafachuu baanne Johaar yoo qabsoodhaan baafa yoo inumaa Johaarittiin duula naan jettu taate Johaarittiin duula yoo kan naan jettu taate duula amantiidhaa yoo kan kaaftu taate duula amantiidhaa yoo kan kaaftan taate duula kaayyootii miti duula amantii yoo kan kaaftu taate duula amantiidhaa anfa fakkeessuuf hinaasa'u fafakkeessaaf jinni jaan kan beeku muhabbaan sobaatii fi diin rabbii sobaan jiru beekadhu tanarratti qalameetiin darbama dubbii Oromoo irratti fafakkeessaan takkalleen hin jirtu fafakkeessaan takkalleen hin jirtu yoo kana naan jettu taate akkatti achitti ajjeesuudhaaf yoo karoora akkasii garte gaafa leencoo la ta'an oolee geessee isaas akka nadhii gammadatti kan harkaa nyaateen hin beeka.
waliif gallaa. yoo saniin ka duultu taate wallaahi isa kana baasuudhaaf yoo qabsummaan isin nabi arrabsitanii jora kana hin dhorkine biltsiginnuma jibbinu tanaan dhiifama gaafadhee Jawaar baasisiisa akkam siifin hima qabsoo Oromootiif jecha wareegamu yenneeti ilma wareeneechi keenya malee qabadhu kana dhugaa siin himu haa qabsaa'uuti hidhaan qoraasuma jenneetichi keenya malee jazaas Jawaar yoo taate warra paastarootaa fi qeensota sheekanis ta'e kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffata katakkatti dhuunfaasatti isintu gargaare kophaasatti walitti jaare addunyaa tana guutuu walitti jaare kan biyya keessaa walitti jaare iznii rabbii qabaame ilma kuniiti ilma nikaan dhalate hiji way akka isin godhatan kana godhate Jawaar miidiyaarraa hiji Jawaar nabi zayyare hiji du'allee sheenaan qabu isin warra azaabaati Jawaar jannatul firdoos rabbiin haa galchu shakkiin qabaati ammas yoo wareegamallee ka gaabbuu miti waan addunyaa tana irratti hin dalagamin dalagee waan ta'eef seenaa abbaan fedhe hin qabne dalagee waan ta'eef seenaan inni hojjete baraa fi baraan nu keessaa daraarte oromummaa teenya irratti nu cimsite kuma akkasaa taanee jirra kuma akkasaa nu uumee jira waan ta'eef yoo akkanaan wareegames tasa kan hin gaabbuu miti jannatatu isa afata nabi zayyaree jira diliin qabu lubbuun silaa waa du'a oolti du'a akka keeysanii du'a agartee Oromoo nyaatanii liqimsanii du'a irra leenci du'e jaldeeysa lubbuun jiru miliyeena caala ustaad Naasir Hamzaatiin siif hima ustaad Naasir Hamzaadha jaalala barsiisuu fi oromummaa barsiisuu keessa jazaa oromummaa irraa qaban laalimee Oromoon Islaamaa kun siif hima qeensota kana waliif fidee matsaaf quddusillee qabatee qeensii gurshaa oromummaa tana jaaruu fi bara qeensii kamtu kana godhe paastara kamtu kana godhe paastara waa'ee oromummaa haasa'u kam garre nuti qeensii waa'ee oromoodhaa haasa'u kam garre tokkollee nagarre waa'ee biraa haasa'u waa'ee nu dhabamsiisu akka waan inni ardii tana irratti nu uumee jiraatu ardii si samiin tun teenya karabbiin ragaa nuu bahe arrahamaan allama alqur'aan qaray kiristaana muslima walitti qabee tokkummaa Oromoo kana hiriira baasee Ustaaz Naasir kan qindeessee qabsoo Oromoo irratti karoorsee oofaa jiru eenyuma caala qeensii kam caala paastara kam caala Sheekh Alii Sufyaan ka ati jettu araboota irraa ideoloojii nuun jettu jechuu keenya ideoloojii islaamaa irraa fudhatanii qabsoo Oromootiin nafxanyaan gatteesse nuun jetta nutuu isiniin hin jenne isini kan nafxanyaadhaan amantii walitti qabu tuqama nafxanyaadhaan feetan dhaga'i nabii rabbiitiin siif hima gaaf tokko namni tokko cidha waamee nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam cidha yaameeti rasuulli rabbii kabajanii dhaqan namni kun hin amanne rabbitti cidha yaamee yeroo dhaqan qabsoo Oromoo tasirri irra godhaa jirraati tana oofaa hunoo Oromoon akkanaan nassaramti
addunyaa jechiin immoo haasawaa jiru kun kan addunyaan asaruudha rabbii barakaa qabu rabbii keessan hin boona malee namni rabbiin hin boonne oromummaadhaan hin boonu. duuba namni kun hin amanne nyaata afeere rasuula hin nyaadhu jedhanii rasuulli rabbii hin nyaadhu jedhiin laal iftahuu laal ofitti amantummaa laal akkamitti nyaanne hay siin jaaladhaa yaa ergamaa rabbii yaa Muhammad siin jaaladhaa akkamitti nyaanne si afeere akkamitti cidha kiyya dhuftee nyaata naan nyaanne jeen ati waan hin amaniniif hin nyaadhu jedhanii rabbii kiyyatti jayin kaatis hin nyaadhu jedhanii yoon hin amane yoon nyaattaa jeen eeni nyaadhaa amanii jedhaniin hoggaa amanu bismillaahi jedhanii nyaatan ammas nama tokkoon si himaa qabadhu tokkummaan wal danda'uudha ka ammas maal jeen akka malee gooticha gartee kuffaaraa jabaadha namni kun biiflee guddaadha yaa Muhammad jeen hayyee jalaa jedhanii rabbi ati jettu kanan dhugoomsu laal waan inni jeen rabbi ati jettu kanan dhugoomsu seera ati inni jiru kanas hin dhugoomsu garuu diina kan kee hunda qureeshota kana hunda si wajjin itti duulaa jeen qawwaa fi humnan qabuun wallahi ammalaayikaan qaba jedhiin rasuulli rabbii siifin tumsa jennaan naafin tumsitu jedhaniin tumsa kee hin barbaadu tumsi kiyya rabbii laal ofitti amantummaa yeroo kana jiru rasuul aaree namtichi kun huccuu sibiilaa guutuu qaama isaatti uffatee rasuulaan dhaamsa jee dhufnaan asaabaan hundi rifatan namtichi kun sodaachisa anaa fi isa walitti dhiisaa jaan rasuulli rabbii biiflee darbateen dhabne tokko ashi adda maleen dhoyne hiji matarayyasii rabbii rasuula lafiin yey rasuula hunna qawwaa nama 40 qabu kan gartee as taa'ee amna guyyaa 80tti 40tti dachii raasee sodaachisu rasuula kiyya Ahmaduu eega kaleessa dachii tana naan garagale jee mana kiyyatti hin galle halkan kana guutuu magaalaa tana keessa deemaa bule alaan ta'aa jira mana maalitti hin galee ta'aa miti qabritti hin gala malee qabritti hin gala malee himeetiin qabritti gala akkam sila haadaan fin naqee ifajjeesa akkam ifajjeesuun haraaminaan jee qabrii na deebisaan sodaadhee malee wallaahi billaahi maqaa rasuula akkas jechuu takkaa dhaga'een beeku addunyaa tana irratti kuffaarri nu rasuulan takkaa akkas jeen beeku bo أشرف الخلق كستو منا جاي إسان دوبا بارلامان قد جرا سنجي وانغرا قبن دبتن لال بيفلر رسول ربي کا نافي نمتچا كنا ولت ديسا جيم بكتا كبر قاما هند سبيلا غورتته جرا نمني كن رسول ربي حكومتا كوكو فالامتني تيجي دربتني أني كيسا داوني لفان داون أكسيت لفان ده شوك يا ما أنا دبيتنا أكمل تكا علمه لا رسول ربي مجيزان إنسان كبنا آخرة كيسا تاني ورد الدنيا جروف ربي كدتني أشتايت أرضي ست دولا هيجي أدى كيسا سده سيقوم بسدوبا الراس يوتي جبريل في ميكائيل نيجا ما ده شوك يا رسول الكريم منجستات أحمد منجستات رسول الله بي منجستات موتما كيكا موتما فرجي كنا موتما نربا كنا أردي في ملائكة كنا رسولا دينين ربنا نصرا دوبا تنا إيجان جي بود أستاذ را يابا ما چالالي جارو دا فرموما تنرتي وقا كده تربك أوه دالولي وقا ميكا هدا ميرا ساسا كاما سا كيسا جرا أستاذ را يابا ما چاتيب بان خاگرتے گافے ایبسا دنیا تر رائسیم بقتن هيجي گافا بان كيسان غلو گوڑے سنے أستاذ را يابا ما چاتے خاقومت ایبسا دنیا کافتے گلفتے
waan jazaa ilmaan islaamaa qaban isiniifin hima. Maqaa jaarraa nutti moggaasuudhaan kaleessa haasee Yohaannis walloo keenya kana keessa nama 900 kana gogorre baalee teenya tana keessa misiyooniin jaaramtanii kan gogorraatan arsii tana keessa harargee tana keessa ulamaayii teenya manni haala kaayu abbootiin teenya dhiiga tufaatti qabrii tanarraa galte arra abbootiin teessan isin bakka buufatteeti ifichi teessee farshoo duuti dhiiga ilmaan Oromooti. Hoggaa qabsoodhaan nu gargaarsifattanii hoggaa bilisummaan sun dhiyaatte warra akka keessaniitii fi amantii walitti qabdaniin bilisoomtanii nu ilmaan islaamaadhaa Oromoo islaamaa madditti darbitanii galataa fi seenallee nu dhorkattan. Sheemaan marra shaaffaa laali ulamaa'ii rabbiiti jazaa isaan qaban Oromummaa tanarra warra affeelame warri gaaznitti naqame ibiddirra bobeeffame. Sheekh Bakrii Saphaloo ni fannifamee ni qalame. Mee eeyba guyyaa 15 jannati kabanyami ayyaana gootataa eeyba guyyaa 15 eebla guyyaa 15 eebla guyyaa 15 sanbar Oromoo kiristaanaatii miti barta talaa bakkuma tanan sii makaanii kabajaa eebla guyyaa 15 guyyaa gootaa jettee dubbatame gaafa san eebla guyyaa 15 san kan akka seenatti dubbattu san ijoollee kiristaanaatii miti bar tanarra isin gartee ilmaan islaamaa dhumu qabda jettanii irraa tana nutti murteessitanii meeqa dalee dabboo miliyoonaan gocha nafxanyaan hin goone gooteen hun jettanii gocha leencoolaatii fi isin warri fakkaatu arrallee godhaa jirtan gruppiin kun gocha gartee mililik nurratti raawwateen beeyne garaa keenya hidhanneeti yaa'utti jirra malee yaa shanyiiti. isinin beeyta waa hedduudhaan beeka ija guddoola rabbinaa kenneen quraanuma kana keessattiin dubbisa isaan hunda namni quraana rabbii qara'e waa'ee namarraa quban qabu jechi namaatti mi'aawu bar namni hikmaa quraana kanaan beeyne bar namni silaa quraana rabbii dhaga'e maal kalaama namaa dhaga'aa haarifni akka isaa wayii jira abshaalli akka isaan jiru bar xiqqoo abshaalummaa sanarraa ni harkita durriyyee ajaa'ibaa ta'a namni quraana rabbii qara'e durriyyee nabiitu wayya durriyyee quraana qaraatee wayya durriyyee shayxaanarra walliftoota shayxaanaatirraallee walliftoota nabiitu caala kan nabii dhugoomseetu caala kana rabbiitu jedhe hin kijibu gaa hin kijibu hin kijibu ifittiin qaanfadha malee ifii khayrii qabaachuu hin qabu ifittiin waa'ee kiyyaa dubbachuun qaanfadha malee waa'ee rabbii fi rasuul waa'ee ummata islaamaa dubbachuun qaanfadhu ammas hin sodaadhu onnee guutuun hin dubbadha qulqulluu akka tahan mootummaan alama kanaatis isaan akka tahan mootummaan akiraatis islaam akka ta'e dhugaanis islaam akka ta'e islaamummaa achiis wanni tokko akka addunyaa tanarra hin jiru. Haish. Tun ammas waa'ee ajandaadha jettee irraa dhiiftuu miti. No, no. Ajandaan kana caale hin jiru. Qabsoon kana caale hin jiru. Kun yoo sirratee qabsoo goona. Maal haasoftaa? Ardiin tunuu hin jirtu. Ardiin tunuu hin jirtu. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Arran tan alama kana garagalee dhume yoo kan naan jaante jecha maqaa rabbii ka tuqamee fi rasuula rabbii tuqame saniif qofatu naa gala amma sa'a tana keessatti. Abban barbaade sitti yoo dhume abban barbaade sitti yoo rashaname naan gala. Lubbu caala maqaan kun maqaan rasuula jiru kun. Abrahaan
كطير نبابيل الرب تبوسه شني سانغار تدارا قدوكون كعبة سنديجي كعبة سنين ديجا جيدا كمي وي رسولنا كنا قد جيدا كي كعبة سني بر كعبة سلادا قاداني جارمتي وي رسولان نمنے کنا جاردی مال تو جرا بو روم مال تو جرا واي अंगन गावे ही दमाने गावे दमाने कोई दमाने दल्लन सुर बिनुर हाजिरा तुड़ा ये गुदा काम से नवरा बलान तिबू थे जुरा बिनुर त्याबू सोई होगा जन्नत ले सेंते हो जाला कुफारा को डते सुमा करते खराब बिते हमने जन्नत सेने का ना दुनिया रत्नानिम ने ये तिदे खाजा बत्ती दे मुकुफार रत जाला को डते साहिब को डते उल्ला को डते कौन जन्नत संके सासिबा सा जंदू ईसाई चरबिन अच्छे सिदर बजान उल्ला गारी को डाका जे नबी वही माली फिट उगाना सोइने सा ibidana rakabsisi ankopawada opawadan kopawada wa imana biran qabu maqa rabbi fi rasul tokkicha kanan qaba kun jiruti ya fi ayata ki rizqi kiyya rizqi ilmotiyati rizqi sabakiyati maqan kun maqasitti fakata male baraka biyate nyaati maqan kun eeganu kai sabe baraka dabne kananu kai sabasan دوبغا اما كان هو مالتو في دي نوتو منافقومي نوتو منافقومي نوتو دين قدن دابين إسا والده ميكان جارة مودا والده وان ميكان درجتي ميكان جارة مودا نوتو المان إسلاما جارة مودا ميت نو ديگن وغاني جارة من جنة نو الرئيس ديگون دندين أنا تجرا تكايسان تجرا تكايسان أنا تبدا تكايسان تبدا وان تهف mee yoo dhiira qiwwaa rabbii naa kenne tanarra qabaate qiwwaa rabbii kiyya rab qiwwaan kun rabbii kiyya ahadi maqaa ahadi ji'u kana seefin kiyya yaasiini qabadhu bakka jirtu akkuma laal nabii rabbii tiin sayyidina umar ibn al-khattab jaansan mataa ol qabadhu azaani ka jaansan arraanis isiniin ja'a qabadhaa mataa ol tokkummaa oromootu diigama jettanii tokkummaan oromoo islaamummaan tuqamuudhaan ka diigamtu yookaan islaamummaa keenya tuffachuudhaan qabsoon oromoon diigamtu islaamummaa keenya kabajuudhaan islaamummaan ulfaachuudhaan nabii keenya kabajamuudhaan ilmaan oromoo jazaan isaanii seenan ilmaan islaamaa oromoo keessatti qaban kabajamuudhaan oromummaan dagaayidee bareetti na dhageessa ol qabadhu mataa ifittiin qaanfatin yoo ifitti qaanfatte ati gabricha rabbii ta'uu kan kee yoo islaama ta'uu kan keetitti qaanfatte faayidaan qabdu maaltu si doorsisa gadi galootu si doorsisa waan kuftuu sii gadii si doorsisa waan sirra xixiqqoo si sodaachisa sii guddaa arbaa ati islaama rabbiin kabaje ulfeesse faarfameedha ati islaama nabiyyallaa ibraahim siif jecha ibiddatti darbameedha kan nabi Yusuf jollummaa isaatiin boollatti darbameedha kabajaateetiif islaamummaa jechuun barbo maqaa namaa jechuu osoo hin taane dhugaa fi haqaa fi rahammata qananii duniyaa fi aakiraa jechuu hiiknis alhamdulillah rabbii isii tana nuu kenna nuuf haa kennu wanni nuti godhuu qabnu gaa ulamaa'onni kun nu jiraame yaa durriyyeetiyya yaa durriyyittiitiyya na dhaggeeffadhu yaa baalagicha kiyya yaa baalagittiitiyya yaa gaarii kiyya yaa hamaa kiyya akka feene taanuu silaa taqnuxu min rahmatillaa rabbii keenya kana malee waa qabna waa takka hin qabnu rabbii keenya kana malee waa qabna waa takka hin qabnu inni kun jiruu teenya jaalallee keenyaa bar nama unu bilisoomsi jennee kadhannaami idda nama kadhannu silaa guyya tokko gabbaane allah allah jennee turre bilisoomne kam wallahi billahi wallahi billahi wallahi billahi nuututu taqwaa fittin qabne ofitti amantummaan qabnu laal diin rabbii dirjitii meeqaan gadi dhaabna laal oromoo muslim football bakka ijoolleen itti leenjifamtu qarshii 200 an ji'atti niin baasa akkam
dhibba lama paawundi laal na dhageessaa akkaan itti jaaruu teenyu laal namu qarshii takkaas shilingii takkaas baankii waldayaa ulamaa teenyanuuf banti arrarraa jalqabee oromiyaa keessatti hin baana humna nashiidaa gootu faaruu rabbiitii fi rasuul dhangalaaftu tan maallaqaan gargaarru akkaataa isinitti qaraatu as gubbaa inni sii barsiisa tanaas akkuma suudaanotaa san akkuma arabaa kan dargaggoos ta'e shamarraniis warra gartee faaruu gallakkisu ta islaamummaa tana bareechitu miidiyaa muslimaa kunoo ni qabna ni bareechinee diiniin guddifna eenyumti nu beenu dura haa dhaabbatu qarshii takka qofa ji'atti kennina rabbiin 2,000 biliyoona 10 nuu kanna takkitti nuti kennine xiqqaa guddaan laal bakka maallaqatti baasan dhaggeeffadhu shahidumaatu azaaba guutee jan rasuulal kariim shahidumaatitu jannata guutee jan shahiduma azaaba guute shahidee waan itti shahidduun beeyne tanuma kanuma kaatee lawu jetteetuma dhumtu taaqa rabbiin qabne tun azaaba guute je shahidee waan shahidduuf fi waan qabsooytuuf beeytus jannataan guunnee je duuti tunis wareegamne kunis qabsoon tunis akkatti qabsaa'on tu jira akkanumatti miti lubbuun akkaataa itti baatu qabdi rasuulli rabbi kanuma kaanii jihaadatti nama kaasaan turre ajaja rabbiitiin malee lubbuun sun wareeguudhaas ka kuffaaraattis wareeguu dandeessu kan muuminaattis wareegamuu hin danda'u seera qabsooti akkaataa qabdi rabbiin gubbaa hayyamu qofa namoota kanarratti ejjennoon fudhatamuu qabdi ruuhiin tuni gaafa rabbiin itti murteeyse abii lahaffaas abaa jaalfaas itti murteeyseeti malee rasuulli rabbii noo jechaa turan hanga dhumanillee obsaa turan dhorkaa ture rabbiin maaliif raammata isaanii godhuu jecha mee arrarra boru deebi'an jechuudha jecha akkanuma kaanii lafarraa dhabamsiisuudha mee kanaaf di rabbii kun bal'aadha gimmitii namaa kanaa oli arrahaman allama alqur'aan duuba qarshii takka baafna bira nagaa gargaati waan guddaadha kun duuba seenaa ebla guyyaa 15 san eeba kana yaadachiifte ebla guyyaa 15 san ijoollee islaamaati oromoon kiristaanaa khobattichi baasaa isin oromoo islaamaan tuynu laal kanati irra jawhar naan jettu istaanaazid oromoo islaamaatu qabsoodhaan gattaa'e naan jettu yaa oromoo islaamaa bareeda nuura deeminsa tolu kalolu loliinsa guutu oromoon islaamaa yoo qabsoorraa gattee duubatti hambifte kaleessa waraanni leencoolataa duubatti baqatee ilmaan islaamaa achi kennaa asii wayyaanii dhoysisaa ture ayinaa'u meeqa ficcisiisa obboleeyyan kiyya waraana kun meeqa qabna ture duubatti baqachaa turan keenya kun yoo lolarraa hambifte ni booya maaliif hin lola qabsoo oromoot irraa hafe obboleessa isaa ka kiristaana kana hammatee du'a ebla guyyaa 15tiin si himaa dhaggeeffadhu oromoon muslimaa kophatti nuu baa jedhanii warri Somaalee kun oromoon kiristaanaa tana firraa finnaa jennaan noo jedhanii nuti oromummaa teenyaaf baane obboleeyyan nuti qabsoodhaaf baane waliin nu fixaadha jechi kun qoftiin gayaadha warra saayinsii maqaraanii naan jiru kana warra saayinsii qaraanii naan jiru kana an saayinsii wanni niin qareef si himu saayinsii irraa wanni niin qareef qubee afaan oromootiin qara'e maaliif tanaan barreeffachuu kan beeku malee beekumsa sheekispiirii fi sheekispiir akkana jee maareen akkana jee maariyyoon akkana jeetti jettee naa qaraatu kana hiji elektirika tolchee maal tolcheetti jettee naa qaraatu kana taba daa'ima xixiqqishoo ashaangullitti toomeenjeeritti lakkaawwan nama quraana beeku achi nama tokkollee nama injiila beeku achi nama tokkollee beekatti isan beeku ebla guyyaa 15 san akkasitti ijoolleen islaamaa tanuma siikoo fi mandoo fi arargee tana ilmaan bareentoo ka walloo kan ka jimmaa kana akkasitti guutuu islaamaati kan akkasitti wareegamee obboleeyyan isaaniitii wajjin damtee dhume jechuu keenya walumaan rashaname jechuu keenya leencoollataatii fi abbaan keessanii fi isinilleen goobanaa daaceetillee harargee irratti bakar waareefaa yaayaalii sireefaa lafee isaaniitti mililik bobeessisiisanii
leencoonis hiriira bahan hunjee baalee fi harargee tana keessa gaafa hiriira bahan hunjaan hin beeytanii gaafa san 91 san laal eegalaal karrayyuu tanarraa reefki afame wallaahi billaahi yaa jarana kobatti nu qooduudhaane hanga dirree dhawaa hanga Soomaaliyaatti reefki ilmaan Oromoo lafarra afame matarayyasiin ficcisiisee jechuu kiyya wallaahi billaahi ammarree isarratti ijoollee teenya ta arsiitiif waraana waboo 17 isaan tokko sirra shansisiisee arra ta'aa jiranii kunoo laal abbootii isaanii tunoo warri galaasaa fi maal faal jettuun kun iji abbootii teenya kana hunda obsineeti qabsoodha jennee yaani jechuudha. Reefki keenya akkasitti lafarra afameen siin jee haawwan keenya daa'imman keenya nafne miskiinota hiriira baajee akkasitti matarayyasiin akkasitti namni wallaalee jira reefka isaanii awwaalcha dhabee dachiin tun ajooyite akkasitti biyyee ta'ee dhume jechuudha. Kana hundan beeka jechuudha. Nama kana keessatti guddate jechuudha. Eegaasi shaashamanni irra tanaan asallaa tanarraan qabadhu hanga raayituu gartee waabetti reefki isaanii akkasitti lafarra afame jechuu keenya. Islaamummaa jechuudhaan nuti duulee gaafasiis wayyaan itti nu gurguran jechuu keenya. Gaafa harma keenya nu muraniis abbootuma isaaniiti. Arraas dhiiga qeyroo keenya akkana godhee akkana taa'u kun nu ilmaan islaamaa achi qabee arra waa takka hin qabnu qullatti nu hambise. Silaa gabroomnee kanan taanu barbo. Qabsoodha jedhanii tooftaan itti nu kaasaa barboo nu barbadeessanii barbo. Tooftaa islaamattiin balleessanii barbo. Oromoo islaamattiin dhabamsiisanii barbo. Abadan hangatun gabbaafamteen dubbataminitti boodeem kophaa teenya gabbaane akka islaamummaa Oromootti yoo qabsoo ni moona. Rabbii gargaarsa keenya. Rasuulli keenya tokkichaa ta'u alama moo'ee. Tumsi keenya rabbii warra sabbaree hojii jira. Johaar Mahammad yoo taate namtichuma hojii duuleetitu rasuula rabbii kana laa daliilan si hima. Namtichuma isaa hojii lolee duulee lola badrii hojii lolee kanaatu asaabaa isaanii amanamaa keessaa. Nama sharaawar ni gammada bar maraatuuti yaa bar inni kun isin maraatuuti yan beeyne bar hoo isin maraatuuti ya maraatuun tiyya isa kana. Laal namtichuma hojii lolee kanaatitu rasuulli rabbii seeyfii isaanii kanatti maxxanfatanii amanamaa bar. Akkana ciifnaan seeyfii lafaa fudhateeti. Kanummaan isaan amanan kun. Mee nama na jalaa si baasu yaa maddu yaa Muhammad jeena rantana. Amanamaadha rasuulli rabbii hoggaa harka rifatan wallaahi rabbii kiyya si harkaa na baasa jedhanii. Rabbii kiyya si harkaa na baasa jedhanii rasuulli rabbii ol godhatanii. Gootaa miti. Rasuula kana akkaan if beeku caalaan zaahiratti isa beekaa bar. An naaf manaaman sa'e rasuulli rabbii naa zaahira rabbuma kiyya naa kenne kana. Abbaa fedheen na beekaa. Inni kun abbaa fedheen na beeka. Inni kun kalaama kiyya abbaa fedheen na beeka waaniin akkanatti haasa'u hin se'in. Abbaa fedheen na beeka. Bakkaan taa'e irraa rasuula kiyyaa fi rabbii kiyya yaamu malee hin ka'u inni kun jaalallee kiyya. Naaf jiruu tiyya. Karaamaa shanyii tiyyaati. Rabbii kiyya si harkaa na baasa jennaan harki isaa lawwaashee kana seefiin harkaa buutee ammatti fudhataniitti ashrafal khalq hayya magaa rabbiin kiyya na harkaa si baase kan si harkaa seefii buusee gartee janii rasuulli rabbii. Haya amma nama na jalaa si baasu yaammadhu janii. Yoo caalaa namaa taate yaa Muhammad na najjeesin jeen. Rasuulli rabbii caalaa namaa waan taaniif ni dhiisan nama kana. Ka'eeti gartee hiriyoota sana jaala nam 12 qaba. Kaniin Muhammad ibn Abdallah seefii isaatti fudhadhee isaa ciisu seefiitti qabadhee nama na jalaa si baasu yaammadhu jeeni ani ajjeesuudhaaf irra dhaabbadhee rabbiitu na harkaa si baasa naan jee harkee kiyya na lawwaashee seefii darbe. Seefii sanatti as fudhatee nama si jalaa baasu yaammadhu naan jennaan yoo caalaa namaa taate. Nadhiisi jennaan na dhiisee jeen nuti caalaa namaa kanatti amannee jirra jedhanii namni 12 hundi deemanii rasuula rabbitti caalaa namaa jedhanii amanan rasuulli rabbii caalaa namaati king of the king rasuula lamiin.
nugusa alama kanaati rasuulli kiyya kun nugusa akiraatillee boonaa rasuula bashaasha maal jee maalitti jechiin anji'u kun ni xiqqaataa bar jechaan anji'u kanarraa laal rabbii kiyyaa kana gammadu jira malaayikaan kun laal tala albadruu aleenaa kanatti dha'u jira wallahi billahi rija hogana si taa'ee qara kana dirree ingilizirra taa'eetiin guddoo alamaa tanarra ifa ballaal ardii guddoorraan jira barakanti lallabu laalisa gootummaan rasuula yaamuu caalte rabbi yaamuu caalte ni jirti khamiin gootummaan ati abalu kana goota oromootiin ni hedduun sun kami gootonni oromoo ka kana caale jira ka rabbii rasuul yaame eenyu itti katitti baarsitu kun natti kamiin kana goonni kana goonni ka rabbii rasuul faarse goonni ka rabbiinis beeku ka rabbiin illee faarse goonni kana qabsaa walleen kana duuba gaa diin rabbii kanaaf namuu qarshii takka oromoo football muslim laal oromoo saayikil warra dorgomu oromoo box akka maayikitaa isan fa'a kanan dirjitii kanaa dhaabna turkiis arabaas gargaarsa gaafanna dubaayis ulamaayii teenya jaarree gadi dhaabna oromoo muslim hospitaal kan kiristaanii hunditti yaalamu miidiyaa gurguddaa hunna nashiidaa qaraatu ta dubartii ta dhiiraa warra walaloo barreessu akka suudaanotaa kana diin rabbii kana waa meeqaan bareechinee lafa keenya miidiyaa kana gubbaa warra haasa'u jaarraa abbaa gadaa qabsoo islaamaa godhanaa jettaa boo qabsoo islaamummaa gaga boo azaaba keessaa isin baasuuf duniyaatti illee akka isin bilisoomtanii fi raammata isinii godhuudhaaf bar tun bara galataa gartee galataaf faarfachuu qabda malee namni azaaba irraa si yaame laalamma namni tokko akkam seetan yoo jaartummaan isaa tun yookaan jaarsisii kun awoo zinaa kanan godhinii gadi taa'e jee isii kabalee ni aarti jaarsi kiyya kun hinaafee maariyyoo jaarti tiyya hinaaftee jaannoo boollaa gartee jannataa ana dhiiftee boollaa azaabaa sanitti hin deemin siin jechaa jirtii bar waan si aarsum si kabaluun santu wayyaati boolla san seentee azabamuurra akkasii bar wanni jaarsi keetis taa isin jufonni jaartiin teetis taa isin jettuuf azaabatti hin lixinii boolla azaabaan osoon jannanni keessii jiru jetteetuma si arrabsiti malee waan biraa jechuudhaa miti jaza si biraa qabdi boo jannata keessa azaabatti hin deemin jechuudhaaf siin jettisan nammeenyaa fi miti kanaaf karaan rabbii sirrii ta'uu waan beekuuf duniyaatti illee akka bilisoomnuuf qabsaawe akhiraatti illee akka qabsu waaqoo guutuuti islaamummaaf osoo hin ta'in oromootan akka jannataa fi duniyaallee rabbi kennuufiif qabsaawan akkasii achi azaaba seentee didimta ka rabbii muhammad ergamaasaati kana achi addunyaarra waa takka hin jiru kijiba hundi waanii fi ummatteeti way dhagaan rabbiin ta'u tifootoon rabbiin taatu waan fi harka keetiin khalaayitee sagadaa ana karabbii misaalan qabne sagaduun walqixa jechuun dandeessu waa takkaan walqixa mi beekumsaanuu maal haasoyta way maal haasoyta tanaaf azaabarra akka isin baataniif yaa azaabarraa baatanii akka bilisoomtan duniyaa irrattis jaala shayxaanaati irraa gartee jaala malaayikaa akka taatan kanaaf qabsaa'an abbootiin teenya akkasii jawaaris gartee iznii rabbii kiyyatu na baasa jee iznii rabbiitu isa baasa yoo akkasiin gartee kan nadhii nyaatanittis nyaattan leenci du'e jaldeeysa lubbuun jiru mileena caalaa jannata rasuula isaa bira dhaqa no obboleeyyan isaa kumaantamaan oomishamnee jirra isinitti roorrifna isatu hidhame malee kaayyoon isaan hidhamne nu hundinuu isa kamamaan qabne diin rabbiitiif itti roorrisuun abbootii teenya irraa nu eegalte abbootii isaatii irraa eegalte
Silaa diin rabbiitiif itti roorriftanii beekee bar waan biraatii miti. Jibba ilmaan islaamaatii qabdan nafxanyoota caaltan jee barba. Akka dammeynu gootan malee waan hamtuu biraan goone akka sirritti islaamni dammaqu akka farku gootan. Mee islaamaan achi guutuun babbareedaa guutuun qabsoo Oromoo irratti dhumtutuun babbareedduun tun ilmaan islaamaati. Ta urgooytu shamarran arkitu kun. Dhiirri urgaa'u ka arkitu kun dhiira islaamaati. Kan sagannee'u kanuma gartee fincaan firree yaasu kunu kan rabbi rasul jedhee onneesaa keessaa qabaami ni urgaawa. Si ajaawa kanarra. Isini ajaawa kanarra. Duuba laal qarshii takka takka diiniif tumsina duuba. Diiniif tumsitan. Kuna ulamaan isheen Naasir Faanni jiranii. Shee Amiin faa jiraame. Shee Anwar faa jiraame. Baankii nuuf dhaaban. Itti darbine Oromiyaa tana keessatti waan meeqa islaamummaadhaan jaarra addunyaa tana keessatti. Gadi jaarra. Dirjitiin meeqaan gadi jaarra. Kana hundan goone qulla jirra. Isaan gartee waan nurraa guuranii fi qabsoodha jedhanii waan nurraa guuran hundaanii if jaaranii har'aan tan nu gubbaa dhiichisan abbootii teenya qabri gadi galchanii. Nurratti soba daraarsan dhugaa gad awwaalaa nuti dhugaadhaa barboo. Nuti dhugaadhaa barboo hanga sobni gartee daraaree firii horate nurratti dambiin odaa ta'u maal eedaati. Odaan odummaan isaadhaa dagatamee dambiin an odaadha hoggaan hin jiru sobni an dhugaadha hoggaan hin jiru. Boodeem. Kanaaf bilisummaan caale barakaa jiruu teessanii fi barakaa jiruu teessanii yoo barbaadan diin islaamii. Diin islaamii yoo kabajame qofa tokkummaan Oromoo kabajama. Kana nuti islaamummaa teenyaan qaanfachaa yoo diin islaam kabajame Itoophiyaan kabajamti yoo diin islaam kabajame addunyaan kabajama. No, islaamummaan teenya achitti haaftuuti qabsoodha. Maal? No, akkasii miti hin jiru akkasii. No. Qabsoon akkasii tabban baatu. Qabsoon rasuulli rabbi tuffatamee ati gootu qabsoo azaabatti si galchitu malee qabsoo biraatii miti. Tagartee warra balaan itti buute wajjin azaabni sitti bu'an shanyiitti jakka azaabni itti bu'uun barbaadu. Nutis qabsaa'ota gurguddaa keessan hanga humna teenyatti. Kanaaf diin rabbi akkasii utubna arsii keessattis bakka ijoolleen itti kubbaa taphattu Harargee keessattis bakka kubbaa ijoolleen islaamaa akka saalaa afaan utaan kaaba no Liverpool kompiitaraan kitaaba barreessuudhaan seenaalee gurguddaa arraan tana seenaa ishee keessa birfana haasawa seenaa ishee maammata Fantaa faagat seenaa waaqa ofaan haagat hin barreessu. Seenaa jaarraa seenaa lama qulxuufaa kan naan barreessu. Kitaaba hedduu beekumsi diin rabbii caalan jiru. Abadan. Allah jecha tokko jaajuu kana beekumsi dachii sanaa fi samii tana gubbaa jiru yoo madaalame rubii hanganaa jecha tokkichaa kana beekuu kan kee caalaa beekumsi biraan jiru. Barakaan kana caaleessa jiru bilisummaan kana caaleessa jiru. Firratti hin beekan ofii jiruuti irratti hin beekan. Yeroo barbaadan siyaasaa isaanii uummatanii islaama diiguudhaaf arsii fi jimma waliin dhawan islaama diiguu fi bar oromummaa fi miti bar Harargee fi jimma waliin dhawan Harargee arsii waliin dhawan aqiidaa nabii balleessuu fi bar biyya san keessan beektanii isin tooftaa isaatti deeman waliin isin dhawuu fi bar azaabatti isin galchuu fi bar tooftaan inni itti dalagu sheexaanni kanaami yoo zaahira baafatanii isinii lolla jaan namni fitti dhiisu hin jiru lolla guddaa kaa miti tooftaadhaan si akaawa si jalaa
afaanin tokkummaadha siin jaa tokkummaa hojiidhaan hin mirkansu hoggaatti tokkummaa dheettee hojii qabsooytee ifa baate si duuba garagalee si gurguratee si jalaa bada si ka islaamaa kana keessa si kaayyata ifi aangorra jiraata akkasitti ta'a. Ati khalaas abaa shan jedhanii si tuman akkasitti nurra bahanii tooftaa kana godhachuudhaan isaan gartee kasi gurguree kunis kasi wajjin qabsaa jiru isaanii wajjin amantii walitti tokko akkumati Filistiinii fi kun tuqamuun feene kana isaanis nafxanyaan akka duraatu qabtu amantii walitti tokko waan ta'aniif hin fedhan warra amantii isaanii akka duraatu hin fedhan Oromumaa ta'anii isa siin galtu si jibban Oromummaa isaan san jala gassi dha'uudhaaf siin jaan. Sababa kanatti kan lubbuun miliyoona meeqaa ijoollee Islaamaa Arsii fi Harargee keessaa Jimma kana keessaa Walloo kana keessaa badaatti jirti. Wallagga keessaas akkasumatti guutumatti Oromiyaa keessaa. Kanaaf miidiyaa Islaamaa tana shiidaa qofa gaggeessite tawalaloo Rabbii galliiftu kana hunda maallaqa keenyaan bannee dirjitii meeqa diin Rabbii irratti gadi dhaabuudhaaf mudhii ta'e hidhadhu diiniin bareechina Oromiyaa addunyaa tana diiniin bareechina suuqii garagaraa babal'oo suuqii garagaraa hedduu aksiyoona gurguddaa ka Islaamaa gadi dhaabuudhaan ka yatiima gargaaru aksiyoona kaachamalluma kana kaachamalli minibaasuma kana taaksii tana yoo aksiyoona garte rakishaa aksiyoona kana gad dhaabne maallaqa kana buufne aksiyoona Islaamaa gadi dhaabne gargaarsa irra baalee keessaa rakkatan Harargee keessaa rakkatan jennu miskiina kana aksiyoona kana yoo taaksuma baas qofa 50 dirjitii Islaamaa kana gad dhaabne yoo kan binnu taate kana hunda nuuf gargaara yatiima keenya meeqa beela nuu baasa laaftuudha fooqii takka jaarra fooqiin kireeffamu kun fooqii lama jenneeti dirjitii dhaabar Finfinnuma keessatti Adaamuma keessatti Dirreedhawa keessa fooqiin kireeffamu kun waa meeqa nuu jaala masgida meeqa nuu jaara akkanaan diin keenya bal'ifnaa qabsoon keenya isuma kana qabsoon Oromootis isuma tana diin Rabbiitis gad dhaabna qabsoodhaas ni goona qabbanoo itti harka hawwitu fal'aana waan hedduudhaan guutuun kan kee yaa tabaalageetis laa waan qabdu kaayyadhu laal kanni eega ifii teenyaa yoo baalaga humne rasuulli baalageedhaa miti silaa hunda keenya irra benziila gad naqanii hiji nu kukkuullee ilmaani rasuuli ji'i himiif kanaaf jazaa qabsoo Oromoo keessaa mee as ba'anii akkanatti haa dubbatanii jazaa ilmaan Islaamaa qabsoo Oromoo keessaa qabdu hedduun dubbadhe akka maleen dubbadhe mee gabbaatan as baati dubbadha jazaa Oromoon Islaamaa qabduun baana ta akkanatti hiriira gartee Awurooppaa Kanaadaa Awustiraaliyaa guutuu Ameerikaa keessaa kana bahan kun takkaa isaa takkaa dhiigabba'uu gartee miidiyaa kana gubbaa isaanii haasa'u gartee Oromoo ulamaa kalee isaas katti qalamaa ture nu ulamaa Oromooti ijoollee Islaamaati har'aas yoo ta'e nama tokkoo fi lama ka wareegame dubbatti miliyoonaan kufnammoo nuti ka wareegamu nama lama siyaasaan bareeffachuudhaaf ka kuffisanii nu miliyoonaan ajjeesan beekadhu ifi lama lama